Balchaa miila kaayoon ejjetu. Dookumentaarii gabaabaan kun bu'aa dhalootaaf hojjetamee ho'aa. ISMT Saint Solomon University Benin kun Afrikaa dhiyaa keessatti kan argamu yoo ta'u bara 1990 kan hundeeffamedha. Haga ammaattis barattoota 200,000 ol gosa barnoota garagaraatiin eebbisiisee hojii garagaraatiif bobbaasee jira. Ulaagaa yuunivarsiitiin barnootaa guutuu qabu hunda guutuudhaan hojiiwwan barnootaa garagaraa biyya Afrikaa keessatti hojjechaa jira. Kanumarraa ka'uudhaan ulaagaalee yuunivarsiitonni garagaraa ittiin doktera kabajaa kennan ulaagaa isaanii bu'uureffachuudhaan yeroo garagaraattis ISMT Saint Solomon University kun doktera kabajaa kennaa tureera. Haaluma kanaan eebba barattoota bara 2022 irrattis ISMT Saint Solomon University kun ulaagaalee baafachuudhaan Afrikaa keessaa biyyoota 6 fudhatee namoota 6'aaf doktera kabajaa kennuuf yemmuu kaadhimmatu isaan keessaa ulaagaa badhaasa kanaa guutummaa guutuutti guutanii argamuudhaan doktera kabajaa kan bara 2022 akka Afrikaatti kan filataman lammii Itoophiyaa dhalataa Oromoo kan ta'an kabajamoo Dr. Waddeessa Yaachis Bulultaa jedhamu. Starting on the existing protocol, I want to introduce Dr. Yachasi Bululta from Ethiopia. Dr. Bululta Yachasi Bululta is an Ethiopian businessman, investor, a pious Christian, and a philanthropist who established Guji Highland Coffee Plantation, a 250-hectare family-owned farm in the Guji zone of Ethiopia. Kabajamoo Dr. Waddeessa Yaachis godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu ganda horsiisee bulaa Lollottuu jedhamuun beekamtu keessatti abbaa isaanii obbo Yaachisii Bulultaa fi haadha isaanii Adde Lukkuu Dullachaarraa bara 1959tti dhalatan. Dhalatanii umuriin isaanii barnootaaf geenyaan akkuma warra kaanii abbaan isaanii barnoota isaan eegalchiisan. Maatiif abboomamaa waan warri ergan hunda raawwachaa horii tiksaa barnoota ifii itti fufanii baratan. Obboleessi isaanii yemmuu dubbatan kabajamoo Dr. Waddeessa Yaachis yemmuu ijoollummaa isaaniiyyuu waan dabaa hin jaallatan nama mirga ifiitiif falmatuudha jedhu. Yeroo ijoolleen magaalaa ijoollee baadiyyaa kana loltu irra goree dhaanaa jedhu. Waddeessi yooma sanuu yeroo sanuu ijoollee baadiyyaa keessa magaalaa galte dhiibba adda addaati irraa mul'ata yeroo sana. Afaan Amaariffaan waan hin beekneef ijoollee magaalaa hin miidhaa turte. Yeroo sanuu inni nama mirgaaf falmatu yooma sanuu hin jaalatu waan kana. Miidhaa kana hin jaalatu. Hafii lakkisi ijoollee baadiyyaa dhutte yennaa ijoollee magaalaa miitu hin dhaana dhaqee dhaana ijoollee sana. Kasa caaltule teetu arnyaaf gaachana waan qabuuf ammoo hin injifata. Hin dhaana. Yoo kana poolisii achi waan dhiyoo teete fuutee hiiti. Yeroo sa'anillee waan magaala keessa hojii qabuuf dhaqee hiikee baasa. Waddeessi nama akkanaa kan nama jaalatamaa. Kanumarraa ka'uudhaan yeroo kitaabni waan aadaa fi safuu uummata Gujii gadi buusu maxxanfames namni adda durummaadhaan dura dhaabbatee falmee bara dukkanaa sana keessa haga federaalaa deemee kabajamoo Dr. Waddeessa Yaachisii jedhu. Kanaaf kabajamoo Dr. Waddeessa Yaachis nama sabboonummaa isaa jaallatu, nama saba isaa jaallatuu fi quuqama saba isaaf dubbatudha. Hawaasi Gujii yennaa miidhamu haala san keessa haala cimaa san keessa dura dhaabbatee nami mormaa ture namni higa federaalaa deemee waan kana sochoosaa ture Waddeessa. Laalaa garaa kennaa bifa akkanaatiin komii qannoo maxaafa kana gubbaarratti dhikeeffachuu fi carraa kana waaqanoo kennee dursee waa galateeffataa. Kaabinee aanaa oddoo Shaakkisootti ka godina Gujii akkasumas qaamolee mootummaa ka mootummaa naannoo Oromiyaa irraa dhufa hundumaa galateeffachuu barbaada. Akkuma tanaan dura jedhametti
nuti Oromoo keessaa Gujii Gujoomi maqaa kenna. Gujoomi nu'u ulfinna. Akka aadaa Oromoo Gujiititti maqaa baduu mannaa lubbuu dhabuu wayyaadha. Maqaa abbaa lubbu. Gara gurratti du'anii gurra lubbuutti du'an jedha. Gujii yenna mammaaf. Nuti nama wanni beekamu maqaa isaa yoo bade waan yaamamuu hin qabu. Eenyummaan namaa hin beekatantu. Kitaabi jechoota afaan Oromoo ka akka lakkoofsa Awurooppaa 1996 bahe jechoota afaan Oromoo yookiin akaadaamii saboota Itoophiyaa ka jedhamee bahe kun afaan kenna ka Oromootiin hiikki inni Gujii kenne hiika eenyummaa Gujii hin ibsine waan ta'eef Gujiin komii kanaan dura dhiyeessee waggaa 2 adda duratti karaa gadaa ifiitiin abbaan gadaa iyyannoo mootummaa naannootiin dhiyeeffate deebii gaayaa waa'ee argamni ji'a 8 ture. Ji'a 8 duubatti heeraa fi seera mootummaa gubbaa irratti hundaa'ee mana murtiitti dhiyeeffatee deebiin gaayaa haga ammaa adoonuu hin deebiin turte. Maxaaf kun biyya keessatti bal'inaan gurguramaa waan jiruuf nuti uummati Gujii kun waan kana eenyummaa keenya waan ibsine waan ta'eef nurraa kaafattu jennee bifa kanaatiin mormii dhiyeeffanne irratti qaamni mootummaa nu dhufee asitti argamee jira. Kanaaf akkuma sanaan dura obbo Duubii ibsee maxaaf kun tokko gaafiin kennaa eenyummaa Gujii waan hin ibsineef saba Oromoo illee bakka bu'ee waan hin dandeenyeef nurraa gubatu malee. Waggaa 70 nu dararanii hiyyummaa keessatti bara baraaf akka nuyi hafnu nu godhanii jiru waan ta'eef. Yoo kitaaba irratti nu arrabsan isaaniif xiqqaadha. Sanaa oluu nu godhanii jiru waan ta'eef. Akka ilma namaattuu lafa kanarra akka hin jiraanne ilmaan Oromoo nu taasisanii jiru waan ta'eef. Kun waa xiqqaadha. Qabeenyi naannoo teenna ba'u hundinuu misooma naannoo teennarra akka oolu. Waggaa addaa kurnyaan duratti warshaan laga dambii abbaa dhuunfaatitti jijjiiramee jira. Kunuunsa naannoo jedhamee raataatiin persentii 100 keessa harki 5 hiikkuutama ka jedhamu hin jiru. Kun ammoo haga ammaa chigginyiin tokko muki tokko naannoo sanatti hin dhaaban. Manni yaalaa tokko qabeenya kutame saniin asitti dhaabamee hin jiru. Manni barumsaa taqwaamiin tokko achirraa persentii gahee kunuunsa naannoo sanaa jedhamee raataatiin as jiru waan hin jiraanneef gama misoomaallee gaafin nuti qabnu wanni kulleen ifaan beekatamtee raataatiin qabeenyi as keessa ba'u persentiin misooma naannoo Gujii keessatti akka oolu gaafanna. Nama jaallachuu qofti ga'aa miti jechuudhaan tajaajila hawaasummaa garaagaraa keessattis kabajamoo Dr. Waddeessa Yaachis hojiiwwan garaagaraa hojjetaniiru. Isaan keessaas manni barumsaa sadarkaa 2ffaa Shaakkisootti akka banamu koree ijaarame kana dura bu'uudhaan kan sochoosaa ture kabajamoo Dr. Waddeessa Yaachisi. Dura taa'aan koree kanaa sagantaan akkamiin akka qophaa'ee fi dadhabbiin yookaan bu'ii baay'een akkamiin akka turte kana kan ibsanu obbo Waddeessa Yaachisi garan dhufanii akka ibsa gabaabaa nuu kennan maqaa koreetiin gaafadha. Bagaa ayyaana barattoota kutaa 12ffaatii fi 10ffaa gaggeessummaa ayyaana isaaniitiin ni sindaqqasise. Kabajattoota keessummoota keennaa yaamicha keenya ulfeessitanii bakka kana waan muddatanii fi duraan dursinee raataatiin isin galateeffataa gammada natti dhagatameessuu barbaada. Sagantaan kun kan qophaa'ee fi barattoota kutaa 12ffaatii fi 10ffaa fudhattee
geggeessaa isaanii ilaalchiseeti. Sagantaan kun yennaa qophaa'u namootaan daldaltootaa fi waajjira hojjettoota mootummaa waajjira adda addaa keessaa yaada nama murtaawaa tokkoon kakaayoo ta'etu ormi jira yennaani gowwaanoo orma jedhama. Kutaa 12 fudhachuu fi yookiin 10 xumuruuf yookiin maatirikii fudhachuun guddina muummeeti muti ammoo duubaa tichama. Kana qofaa miti. Qabeenyaan qabu kan kiyya qofa miti jechuudhaan qarshii isaanii baasanii mana barumsaa ijaaranii meeshaalee deeggarsa barnootaa hunda guutanii barattoonni haala dansaa keessa ta'anii akka baratan godhanii jiru. Haala jiruu fi jireenya isaanii akkasumas immoo tajaajila isaan hawaasaaf godhan irraa ka'uudhaan bulchaa naanaa gaggeessitoonni sadarkaa garaagaraa irra jiran waa'ee kabajamoo Dr. Waddeessa Yaachisii akkas jechuun dubbatu. Addunyaa kana irratti namoonni hedduun dhalatanii jiraatanii darbu. Garuu namoonni kaayootti addunyaa kanatti dhufaniif sirriitti beekanii addunyaa kana irratti jiraachuu qofa doon ta'in karaa jiraachuu qabanuun jiraatanii yeroo isaanii sirriitti itti fayyadamanii kaayoo fi ergama gara addunyaa tanaa dhufanii fi beekanii addunyaa kana irratti jiraatanii namoonni dabarsan baay'ee muraasa. Namoonni hedduun hin dhalatanii, hin horatanii, hin jiraatanii, hin darbani. Haa ta'u malee naannoo keenyatti ka argame obbo Waddeessa Yaachisii addunyaa kana irratti kaayoo dhalataniif ifaan sirriitti karaa qulqullina qabuun kaayoo gara addunyaa kanaa dhufaniif namoota raawwataa jiran keessa nama hangafa waan ta'eef kabajaa fi jaalalli isaaf qanu baay'ee guddaadha. Namni Waddeessa jedhanuun kun dhuguma innaa dubbanne waaqattu nuu kenne malee nuti galata isaa dubbadhee hin dandeenye amma waan dubbannee dandeenyu miti. Manni ijaarame ilatti dhaggame nuti mana barumsa saniitiin rakkoo cimtuu barsiisaa fi qacaranna bara 2010 mindaa barsiisaa kanu kaffallu anu qarqaarani. Kun keessa kennaa waan galateeffannu malee waa ilaa mudhatee namni dhibiin cinaa dhufee waa akkanaa godheera isaan jedhee danda'uuti. Mana amma si dhuttanee eebbittane kana ilaan dhaggitane malee mana bulii barsiisotaa ka inni hidheeru mana duraan ijaarramee ture ka adda silaa jigeeru ka adda inni hidhee ijoollee teenna awwaara jalaa baasee muujalee jalaa baasee ijoolleen teenna haala mijataa ta'e itti barattu kana ka amma ijaarrame haariyaa kana dhaggitane malee isa gadi buutanee isinillee waan dhaggitane hin qaddan. Dhaggaa nuti namni waa godheef hin dhagginaa hin beennaa kanaa isa galateeffannaa jenne dhuguma waan jenne afaan isa beennee galateeffannu qannu Waddeessa. Baay'ee hagaa ol na leellichaneertan hagaa ol na jajjaneertan haga angeewu oli. Innaa mana barumsaa kanarratti barsiisaan akka barsiisaatitti barumsa qulqullina qabu yennaa kenname barataan cimee qo'atee mana barumsaa dorgommii qabu yennaa asii uunnee dhaloota kana kana qarree beekumsa waan fakkaate sammuu ilmaan namaa soorree dukkana barumsaan fonqolchinee nami biyya bulchu muummichi ministeeraa piroofeesariin dooktoroti paayileetoti dhaloota kana keessa yennaa ba'ee dhagge qofa galatan adeemichan. Kanaafuu kabaja naa qaddanu naa ibsuu keessanii isin galateeffataa yennaa onneen tiyya gammaddee hi'ichoo na jechisittu yennaa dureeyyii ana caaltu asii kaate yennaa beekoleen gugurdoon lafa tanaa kaate biyya tana bulchitu ardaa kana keessaa kaatee yennaa dhagge qofa galatii kakasiin adeemichan. Kana malees hawaasni waan qabu dhiyeessee haala gaariin akka gurguratuuf daandii inni irra gara gabaatti geeffatu waan hin jirreef daandiiwwan
akkasumas immoo bakka hanqinni tajaajila hawaasummaa jiru hunda bira dhaabbachuudhaan bizinesii isaanii hawaasa kan giddu galeessa godhate gochuudhaan hawaasni qabeenyi kun kan kooti akka jedhu irratti hira caalaatti hojjechaa turanii ammalleen hojjechaa jiru. Kanaaf dhaabbati keenya magaalaa Dukaamiitiif kabajaa fi galatiin qabu guddaa kanuma bu'uura godhachuun uummata naannoo kanaatiif ammoo akkuma kaleetti baranne rakkoo uummati kun qabu keessaa tokko bishaan qulqulluu waan ta'eef dhimma kana dhaabbatichi keenya ogeessa kennaan qoranne bishaan asuma keessa jiru kana baajeta murteessee gara miliyoona 5 baasuun uummata naannoo kanaatiif dhaabbata keenya dabalate bishaan rakkoo naannoo kana boonoo kana hojjannee raataatiin kan hojjanne yoo ta'u kana ga'u karaa kamiiniyyuu biddeenuma tokko nyaatu maatii isaanii waliin haa ta'uti warshaan kun asitti dhaabbachuun jalqaba isaarraa kaasee gaafa ijaaramurraa kaasee carraa hojii bal'aa erga dhumees immoo hojii as keessatti hojjetamu kana hojii dhabaa dhibbaa ol lakkaa'amutu as keessatti hojjechaa jira jechuudha. Nama hamma kanaatiif carraa hojii uumaa jiru jechuudha. Warshaan Gujii Highland Coffee Plantation kun yookaan immoo obbo Waddeessi jechuudha. Rakkoo magaalaa kana hubatanii hawaasni naannoo kanaa kun yeroo adda addaa akkuma beektan bishaan isaa hin argamu jechuudha. Hin bada rakkoon bishaanii tureera. Rakkoon daandii rakkoon ibsaa hin jira jechuudha. Kanarraa ka'ee isaan immoo guyyaarraa kanarratti hawaasni naannoo kanaa dheebuu buluun qabu bishaan dhabuun qabu maatii isaatiifis horii isaatiifis fayyadamuu qaba jedhanii dallaa isaanii keessa jechuudha boonoo naannoo mucha 4 qabu jechuudha. Nuuf magaalaa fi carraa guddaadha hawaasa kanaaf carraa guddaadha. Kara fuulduraatti warshaan kun kan isaanii qofaa miti jechuudha. Kan hawaasa kanaati jechuudha. Kan keenya jechuudha. Kanaaf isaaniif galata guddaa irra deebi'ee maqaa bulchiinsaatiin maqaa hawaasaa kanaatti galchuun barbaada. Kun bishaanii akka ganda keenyatti rakkoo hedduutu nu mudachaa jira. Haa ta'uti dhaabbanni warshaa kana har'a bishaan kana alatti baasee ummata kana namsiisuudhaaf ummata kana gammachiisuudhaaf waaqayyoo umurii isaan waa kennu wanta gaarii nu hojjechaa jira. Rabbi umurii isaan waa dabalu. Kabajamoo Dr. Waddeessa Yaachis abbaa ijoollee 9 yommuu ta'an ijoolleen isaaniis faana isaan dha'uudhaan bizineesota garaagaraa sochoosaa jiru. Kaampaaniin isaanii hedduu yommuu ta'an isaan keessaa Gujii Highland Coffee Plantation, Mormoraa, Hoteela Heeluyaa, Bu'aa Obsaa, Heeluyaa GM, Goduu kanneen kana fakkaatan dhaabbilee isaan dura bu'ummaadhaan geggeessanidha. Hojii isaanii kana keessatti tajaajila hawaasaa giddu galeessa godhachuudhaan bizineesa isaanii geggeessu. Kana malees kabajamoo Dr. Waddeessa Yaachis barattoota hedduudhaaf iskoolaar kennuudhaan barsiisanii ga'oomsanii dhaabbilee kan isaaniis ta'e kan biroo keessatti akka isaan of danda'anii hojjetanii jiraataniif haala mijeessanii jiru. Hamma humni isaaniif qabeenyi isaanii ga'een waldoolee garaagaraa bira dhaabbachuudhaan tajaajiltoota qacaruufiin hojiiwwan waaqayyoottis namattis toluu hedduu hojjechaa turanii ammalleen hojjechaa jiru. Yoo san keessa inni diqqaaf ture nama waaqa jaallatu nama faarsu nama lallabu nama jaallatamaa akka mana sagada kennaalleetti akka biyya tanaalleetti nama jaallatamaa waa hojii guddoo waliin hojjetaa ture. Yeroo ammaa kanallee immoo mana sagadaa waan guddoollee mana sagadaatiif tolchee jira. Qabeenyaallee neega qabeenya horatti asillee waan guddoo mana sagadaatiif tolchee jira. Waggaa tokkoo fi naannoo lafatti mana duriitti inni itti dhalate santi beete kiristaanii tokko ijaaruuf achitti hojii eegallee jirra. Waggaa tokkoo fi wangeelii nu qataree nu hojjechiisee jira. Ammallee mana kanallee immoo isaan hojii isaatiin bu'uureffatee jira. Mana kanallee hojii tan ammoo harka guddaa isa keessa qaba. Hiriyyaan isaanitti dhiyoo waa'ee kabajamoo Dr. Waddeessa Yaachis yeroo dubbatan jaalalli isaan Kiristoosiif qaban akkas jedhu. Namni hedduun namni isin fakkaannetti hin hiiku. Waddeessi wanni addaan isa baasu guddaan tokko nama waaqaf haa ta'u, nama waan qabna haa ta'u, nama beekaa haa ta'u, nama waan beekna haa ta'u, nama barata haa ta'u, nama waan baratin haa ta'u, eenyulleen isa biratti qixxe. Just nam cuuf waliin jiraachuuf waan qabu. Just nama areere nama waliin jiraachuuf onne guddaa qabeenyi isaa
kaan immoo isarraa wanni nu baran guddaan maali kennu waan jedhan kana micuuf akka kennu sagalee waaqayyo nu barsiisa nama gariitti jira immoo ka kenne kennaa qabu inni waan jedhu waddeessi ayyoo waan namaan kenniin anin dhukkubaasiin jedha annama kana argeen beeku umurii kee keessatti yoo namaa waan kenniin anin dhukkubaa akkan jechuun maal jechuu he is a generous giver amma waan kana akkan jechuun kee maal jechuu wanni eebba kan nama kana waaqayyo nama hedduu waan jedhu atini kenna waaqa nami laftanaati waaqi kennuu fedhe kennuufi sibir kaatee jedha yoo nama hedduu bir kaa'ee just nam cufaafu waan nama malta nama tolchuu irratti namni hedduun akka tolchitu waa hin tolchineefi waan kanaaf waaqi si amanee waan kan si kenne nama jedhu nama hedduu qaba nami qeessi tokko guyyaa tokko akkan jedhe atini nami qabeen ofirratti qabeenni sibiri jiru ka waaqati jedheen qabeenni kun ka waaqa waan jechuu danda'ee fi qabeenni ofii irratti waan ati qabeen irratti tolchitu kan namiin tolchuu jedheen qabeenna kana irratti waan kan gubbaa waan ati qabeenna kan kee gubbaatti waan ati tolchitu by the way kanaan dura nami warra isaatu dhufee namichi kun inni already diqqoo mataan isaa dansaaniti maaf qarshiin taphata maaf namum deemu cufirra facaasaa maaf kan tolcha yennaan nam bir dhufsun waan inni jedhe an yoo dhabe yoo namaa kenne an dhabe isan naan kennina isaniif nami dhibiilla yoo dhabe anin kennaa kenneef anin dhabu tanaaf niitiin isaan lawaan jettu yoo sala nami rakkatu taate yoo sala nami yoom taate kennaa yoo nami rakkatu taate dhiirsa kiyya waddeessa rakkataa yookiis dhabaa jettee dubbi. Kabajamoo Dooktar Waddeessa Yaachis waa'ee isaanii yommuu dubbatan eebbi kiyya manuma kiyya keessaa jalqabee jedhu. Maddi eebba kiyyaa ka jalqabeen mana kiyya keessa. Kana malees kabajamoo Dooktar Waddeessa Yaachis jaarsa biyyaa ta'anii biyya tasgabbeessuuf nagaa buusuu keessatti illee shoorri isaan taphatan olaanaadhaa jedhu namoonni isaan beekan. Hawaasota keenya keessumattuu hawaasa daldaltoota tokkummaa ijaaruun araara buusuun nagaa buusuun wal qabannee hojii amma karoorfanne kana akka itti deemaadha. Kabajamoo Dooktar Waddeessa Yaachis haasaa isaanii keessatti waan hiyyumaa, waan wal'aalumaa, waan doofumaa, wanneen rakkinaan wal qabatan hundumaa jecha isaan ittiin ibsan kana fakkaata. Barsiifanne yoo ijoollee durraa barsiifanne yoo ijoollee dhiiraa barsiifanne rakkoo addunyaa kana kafuranii danda'anuun yoo beekan qofa. Dukkanti dukkana balleessitee hin dandeettu. Dukkana ka balleessee danda'u ifa qofa. Hiyyuun hiyyuu hin balleessitu. Hiyyuu ka balleessee danda'u duruu qofa. Hoogganaa boordii kennaa abbaa caalaa obbo Waddeessa Yaachis kabajamoo obbo Waddeessa Yaachis waan ani hanqise itti guutanii gumii tana akka dhiyeessan kabajaan gaafadhaa ulfaadhaa wayyooma. Yooyya nagayaa aagabadhaadhaa godhu jechuun jecha afaan Oromooti. Keessumattuu hawaasa Gujii fi Booranaa kana keessatti jechi godhuu jedhan kun hiika addaa qaba. Godhuu jechuun gumii badhoo. Gumii jechuun uummata badhaa. Uummata badhaa kaayoo tokkoo dhaabate. Uummata badhaa karoora tokkoof dhaabate. Uummata badhaa galma tokkoof dhaabate. Galma tokkoof abbootiin teenna gaafa dhaabattu duulaan duula jaallata. Duulli godhuu jaallata jedhanii guyyaa darbaa tumaataa guyyaa duula adamoo godhuun akka duulanii injifatan mirkaneessuuf milkii godhuun argamu keessatti ibsa wal onnachiisu keessatti godhuun duulanii milkaawaa turanii jiran. Akkuma mammaasni namoota kennaa jedhu ijaaraan namaa hoxxee jidda kaasee nami ilma guddisi haaluu dullattii baasee jedhan. Haaluu kalee duula adamoo hin baanu abbootiin teenna bayaa turtee jirti. Adhammoo
ilmi ka bara fakkaate moo kabba fakkaatennaan ka bara fakkaateedhani. Kabajamoo Dooktar Waddeessa Yaachis waan hundumaaf haala hundumaa keessatti hin dandeenyaa, ni guddannaa, ni milkoofnaa jechuudhaan haasaa dhaloota jajjabeessuuf, haasaa dhaloota kakaasu, haasaa dhaloota hojjechiisuuf gara fuulduraa adeemsisu dubbachuudhaan beekamu. Gumii badhoo tana, yaa'ii badhoo tana duratti waan lamaan tokkoon akka gargar cirtanu yaamicha isinii dhikeessuu barbaada. Tokkoffaa hin danda'amu dubbii jettuu gaa'eli hin danda'amu jedhamuu adha nu'uu fi hawaasa kanarraa hin cita. Lammaffaa hin qabu jechi jedhu adha gaa'eli hin qabu jedhu adha nurraa cita. Bakka hin danda'amu jecha hin danda'ama jedhuun bakka buufannee adha isaan wal fuutani. Bakka hin qabu jennu ammoo hin qannaa nuti dureeyyii jennee jecha kana guyyaadhaaf irratti dubbanna. Sababilleen aadaa hin qanna jennu kalee qanna waan ta'eef abbootiin teenna hortee horiitiif yennaa nama kakkaachuu akkana jetti. Yennaa tissituun tissite, yennaa waarsituun waarsite, yennaa elmituu elmite, yoo qadduun qadde, yoo jaartuun jaarte, yoo keettuun keette, yoo naxxuun dhadde naxxe, loolleen dhabanu, yabbiilleen dhabanu, dhadhaalleen dhabanu, aanalleen dhabanu jedhan. Hojii nagaa buusuu hojjechuu keessatti illee ga'een kabajamoo Dooktar Waddeessa Yaachis olaanaadha. Ulaagaalee kana hunda sababeeffachuudhaan Yuunivarsiitiin ISMT Seent Solomoon ulaagaalee inni barbaadu hunda waan guutaniif akka Afrikaatti bara 2022tti Dookteera kabajaa kennuufiin kabajamoo Dooktar Waddeessa Yaachis taasifameera. Egaa hojiin Waaqayyoo hedduun karaa isaanii hojjetamee Waaqayyoon kabajanii Waaqayyoos isaan kabajee kabajamoo Dooktar Waddeessa Yaachis akka Afrikaatti bara 2022tti Dookteera kabajaa argatanii milkii guddaadhaan gara biyyaatti deebi'anii jiru. Kanaaf kabajamoo Dooktar Waddeessa Yaachisiin hiriyoonni, firoonni, maatiin, obbolaan baga milkooftee baga nagaan dhufte jechuudhaan simannaa addaa isaaniif gochaa jiru. Namni baadiyyaa sanatti dhalatee bakka amma jiru kana hin ga'a jedhamee yaadamuu baatus Dooktar Waddeessa Yaachis dhalootaaf fakkeenya guddaa ta'uudhaan dhaloonni hamilee akka horatu, akka hojjetu, akka baratuu fi akka milkaa'uu danda'uu hojjetanii waan argisiisaniif dhaloonni kun galata guddaa nu biraa qabduu jedhu. Lollottuu irraa gara kottolootti waa hojjenne dubbanna. Waan dubbannu hojjetu. Dookumentariin kunis haaluma sana irratti xiyyeeffachuudhaan gabaabbatee bu'aa dhalootaaf hojjetame. Baga gammaddan, baga gammanne isiniin jedhu. I'm
Yeah.